sireen qabattee eebbaa waaqa keetis jallattee fudhachuu barbaadde Afgaanii malee saasin ta'uu adeemsi keerraa yeroo tasoo jiru deebi'uu yoo baatte salphinaa Afgaanii malee saasin ta'uu adeemsi keerraa yeroo tasoo jiru deebi'uu yoo baatte salphinaa si wayyaa karaa mabjabataa fayyuudha waamamtee bo'aarraa madaanii iddoo rakkaa'eeraa bo'adduu kanarra si wayyuu dhibbeetus badiisaa filadhu yoo feete immoo fayyuu madaanii iddoo rakkaa'eeraa bo'adduu kanarra si wayyuu dhibbeetus badiisaa filadhu yoo feete immoo fayyuu Gochakoo isaan sirraawwattee baadhiisaa si oolchuuf isaanan fannoo irratti baddee dhaadhattu siin qaba ammayyuu karooraa jireenyaa kanaafis deebii gara kottas raayinsa waamaa dhaadhattu siin qaba ammayyuu karooraa jireenyaa kanaafis deebii gara kottas raayinsa waamaa deebii yaa isaa lakkisii wayyaa Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota keenyaa kun kan daawwachuutti jirtan sagantaa furtuu dhugaa torbaanitti guyyaa tokko isiniif dabarsinudha. Sagantaan furtuu dhugaa waggoota 3 darbaniif torbaaniin karaa addaan fo'ameen sagantaa addaa dabarsaa isiniif dhiyaachuun isaanii yaadatama. Hardhas karaa addaan fo'ameen sagantaa qabannee dhiyaanneerraa turtiin keessan nu wajjin haa ta'u kan isiniin jedhu an rooba baanataati. Egaa kabajamtoota keenyaa karaa addaan fo'ameen guyyaa hardhaa kanatti dubbateetiin jedhu obboleessa keenya Ephreem Ittafaati. Ephreem Ittafaa gara fulduratti osoo hin affeerin hin duratti hundumti keenyaayyuu ayyaanni waaqayyo kabajaan waaqayyo hafuurri waaqayyo akka nu wajjin jiraatu kadhannaa gabaabaa wajjin godhanne achiin booda gara obboleessa keenya sagantaa obboleessi keenya Ephreem qabatee nu dhufetti isin dabarsaa turtiin keessan hanga dhumaa nu wajjin haa ta'u isiniin jedha haa kadhannu. Yaa waaqayyo maqaan kan kee ardiif samitti ka ulfaate haa ta'u gooftaa kiyya biyya addunyaa kanarratti hennaa ammaa kana yaa waaqayyo gargaarsi kan kee harki kan kee nu barbaachisa yaa waan ana addunyaa kanaaf ifa kan kee addunyaa kanaaf rooba kan kee akka buusuu dandeettu sabni biyya lafaa jiran sabni sagalee kan kee hin dhaga'ini yaa waaqayyo karaa furtuu dhugaatiin dhaga'uu akka danda'an yaa waaqayyo atini ummataaf gurra bani yaa waaqayyo beekumsa kan keetiin yaa waaqayyo nu gargaare saba hafuurri kan kee bira hin geenne saba ungeelli kan kee bira hin geenne saba dhugaan kan kee bira hin geenne maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin karaa furtuu dhugaatiin dhaqqabamaniitiin yaa waaqayyo jijjiirama akka irraa argachuu danda'aniif si kadhanna gurra dhagaar hundumaa ati eebbisnu wajjin jira ati nu barsiis jees kadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin. Ammas radeebee nagaan isin gaafadhaa nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu saba waaqayyoon abbaa keenya ammas radeebinee guddifnee galateeffannaa waaqa umurii keenya irratti guyyaa addaa kana hidhee sagalee waaqayyoo akka waliin barannuuf akka waliin hordofnuuf akka waliin ergaa sagalee waaqa jiraataa kana waliin nyaannuuf waaqayyoo carraa kana nuuf kenneera saba waaqayyoo kanaaf maqaan waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u jechuu barbaada. Obboleessa koo sagantaa beeksisuudhaan nu gargaare obboleessa koo roobaa waaqayyo si haa eebbisu jechuu barbaada kallattiidhumaan guyyaa irraa sagalee waaqayyoo wajjin dubbifannu yookiis wajjin hirmaannu gara sanatti darba garuu sagalee waaqayyoo kana namni foonii baratee nama barsiisuu hin danda'u akkuma yeroo baay'ee dubbannu beekaa tokko addunyaa kanarraa hin qabnu lafarraa hin qabnu beekaan beekaa caalu hafuurri qulqulluun jireenya keenyatti lubbuu keenyatti akka dubbatu akka nu barsiisuu fi mataa keenya gadi qabannee ammasii geggeessaa hafuura qulqulluu gaafannaa haa kadhannu. Hundumaa kan dandeessu hundumaa irrattis saboo kan qabdu waaqa dur turte ammas jirtu waaqa dabartee bara baraan jiraattu abbaa jaalalaa yeroo kanaaf sa'aatii kana si feenee irraa gara keenya akka dhuftu cubbuu adda addaa keenyaatti akka nu qulleessitu ayyaana kee faraara kee akka nutti uwwiftu hafuura kee qulqulluudhaan yaa waaqayyo ergaa kanatti yaa waaqayyo karaa addaa ija guddaa gochuu akka dandeessu
gurri ergaa kana dhaga'u hundumtuu, iji ergaa kana argu hundumtuu yaa Waaqayyo fayyina bara baraa sanaaf akka qophaa'u akka isaan gargaartuuf akka nu gargaartuuf jaalala kee haa ta'u. Ati nutti dubbadhu nus irraa dhaga'uudhaaf teenyeerraa nu barsiisi. Kana hundumaa si kadhannaa nuuf kadhatami maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos irraa nuuf dhaga'i. Ameen. Egaa kallattiidhumaan guyyaa har'aa keessumatti abdii cubbuu daraaree ija godhatee iji isaa bishaateef kan jedhudha. Abdii yookiis sagalee abdii cubbuu daraaree ija godhatee iji isaas bishaateef kan jedhudha. Yaa saba Waaqayyoo wanti tokko eega facaafamee biqiluu hin oolu, eega biqilee immoo ija yookiis daraaraa godhachuu hin oolu. Daraaraa eega godhatee immoo daraaraan sun bishaachuu akka qabu hundumti keenya hin beekna jechuudhaan. Akkasumas eega ija godhatee bishaate immoo iji isaa immoo bakka kamiin akka dhaquu qabu yookiis gombisaatti akkuma galfamu warri keessumatti midhaan facaasan chiginyi yookiis atikiltii garaagaraa dhaaban sirriitti waa'ee kanaa gadi fageenyaan beekuu danda'u jechuudhaan. Akkasumas keessumatti cubbuun yeroo biqile yookiis yeroo addunyaa kanarratti cubbuun argame daraaruu jalqabe jechuudha, guddachuu jalqabe jechuudhaan. Amma immoo guddinarra darbee daraaraansaa baay'inarra darbee gara bishaachuutti akka inni deemaa jiru yookiis akka inni bishaatee argina jechuudhaan. Cubbuun akkamitti bishaatee iji isaa bishaatee argame jennee yoo fudhannee ilaallu har'a obboleessaaf obboleessa gidduutti kan ta'aa jiru rakkina uumamaa jiru. Haadhaaf abbaa yookiis maatii keessa rakkina jiru. Yoo seenaa addunyaa yookiis seenaa har'a haala jibbisiisaa keessa kana jiru yeroo ilaallutti cubbuun dhugaadhumatti ija godhatee iji isaas kan bishaatee irratti argame akka ta'e in ilaalla jechuudhaan. Yeroo baay'ee Feesbuukii fi yuutuubii kana yeroo fudhattan ilaaltan namoonni yeroo guyyaadhaa guyyaatti walii wajjin wal falmuudhaan wal arrabsuudhaan arraba garaagaraa walitti dubbachuudhaan ijoollee lama warri bebbeekamoon keessumatti miidiyaan isaanii laayiniin isaanii beekamoon tokkotu ture. Waa'ee siyaasaa irratti yookiis waa'ee hariiroo siyaasaa irratti yeroo hundumaa inni tokko garee tokko qabatee inni tokko garee tokko qabatee wal falmuu wal arrabsuu waan hin taane waliin jedhu turan. Guyyaa tokko utuma lachuu banatanii onlaayifii kana utuu dabarsaa jiranii utuma wal arrabsuutti ka'anii inni tokko biraa laayinii sanarraa irraa oluma ka'e isuma taa'aa jiru ka'e maal godhaa nan dadhabe jedhee yeruma sana dhugaa sanitti himuudhaa fi obbaafate yookiis hin du'e jechuudhaan hin boqote jechuudhaan. Haala akkasiirra jira. Kana booda inni nama kana arrabsaa ture hin boo'e dhufee miidiyaa irra taa'e. Ofii isaatis hin boo'e. Lakkaa nuti jirra ofiin jenna malee hin jirru jedhe. Lakkaa nuti dhaabbannee jirra jennee waan argineen arraba badaa walitti baafna jedhe. Utuu jirra jennuu hin jirru waanta ta'eef dhiifama naa godhaa jedhee miidiyaa irratti bahee akka inni dhiifama gaafate gurbaan sun argeen ture anis jechuudhaan. Yaa saba Waaqayyoo cubbuun daraaree ija godhatee bishaate kuni obbolaaf obbolaa wal ajjeesisaa jira jechuudha. Obbolaaf obbolaa. Cubbuun yoo daraare akkasi yoo bishaate akkasi bishinni cubbuu kan ittiin beekamu obbolaa fi obbolaan yeroo walitti tokkosanii wal miidhanii wal madeessanii wal ajjeesanii ajjeechaa warri wal ajjeesan sun immoo deebi'anii haga akka namni akka waan titiisi tokko duuteetti lakkaamaa hin jirtu haalli ammaa jechuudhaan. Biyya kana yookiis biyya Ameerikaa fudhannee yoo ilaalle unkaan dhala namaa dhiisaatii sareedhaaf imimmaa buusu. Saree dhiisaa adurreedhaaf imimmaan buusu. Uumama garaagaraatiif baay'ee garaan isaanii kan laafeedha biyya kanatti. Biyya gurguddate jechuudhaan. Keessumatti sareef immoo imimmaan isaan buusan imimmaan isinitti hin fakkaatin. Maaliif jennee yoo fudhannee ilaalle saree baay'ee jaallatu waan ta'eef. Dhalli namaa saree haga dhalli namaa haga saree ilaallee gahuu dadhabee bara keessa jiru. Fakkeenya waaqaatiin kan uumame dhalli namaa haga saree gahuu dadhabaa jira jechuudha. Kanaaf cubbuun bishaateera jennee kan nuti keenya. Haa ta'u malee
maal gochuu qabna utuu hin jedhin dura ija cubbuu yookiis isa bishaate cubbuu isa bishaatee ija godhatee iji isaa amanuuf jiru kana nuti maal gochuu qabna? Nuti hundumti keenya cubbamoota waan taaneef waaqa barbaaddachuun anaaf isinirraa eegama jechuudha. Keessumatti Daawit Faarsaa Daawit 51 lakkoofsa 5 irratti kunoo ana qofa utuu hin taane haati koo isheen garaa keessatti na baattee ji'a 9 guutuu na baatteeyyuu garaan ishee sun cubbamaa ture. Anis cubbamaa ta'een dhaladhe jedheeti sagaleen Waaqayyoo kan inni dubbatu. Kanaaf garaa haadha keenyaa keessaa jalqabnee cubbamoota akka turre sagaleen Waaqayyoo nu hubachiisa. Hundumti keenya akka hoolotaa bannee turre dhugaadha kun. Akka hoolotaa bannee turre Isaayyaas 53 lakkoofsa 6 yoo fudhannee ilaalle akka hoolotaa bannee turre hoolaa ofii isaatii ta'ee immoo dhufee cubbuu kanarraa nu furuuf cubbuu kanarraa nu hiikuuf cubbuu kanarraa luba nu baasuuf Yesuus akka inni dhufee nuuf du'e argina jechuudha. Hundumti keenya karaa Addaamiin cubbuu hojjennee turre. Karaa Addaam karaa nama tokko akka sagaleen Waaqayyoo nutti himutti Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 12 irratti yoo dubbifanne kana arganna. Garuu karaa nama tokko immoo fayyinni dhala namaaf akka ta'e. Nuti hundumti keenya gooftaa Yesuusiin barbaacha kan dhufe nu barbaacha dhufe kan inni nu barbaacha dhufe warra badan warra hoolota badanii argamanidha jedheeti kan inni dubbatu. Luqaas 15 irratti yoo dubbifanne ilaalle akka nuti bannee turre garuu kan nu barbaacha dhufe Waaqayyoo Waaqni amanamaan akka jiru. Nuti hundumti keenya akka mucaa badee yookiis gurbaa badee yoo fudhannee ilaalle gurbaan badee cubbuun fudhatee badee ture. Cubbuu fudhatee badee sana immoo keessumatti gara sammuusaa gara yaada isaa yeroo deebi'e mana abbaa koo naaf wayya yeroo jedhe mana abbaa kootii koo waan hundumtuu jira yeroo jedhee gara sammuu isaatiitti deebi'ee fayyina gara abbaa isaatiitti deebi'u sana argate. Nusarraa abdii qabna jechuudha. Abdii qabna guyyaa deebi'u saatiitti deebinu daqiiqaatti deebinu Waaqayyo nu eegaa akka jiru akkuma gurbaan abbaan isaa eeggachaa ture jechuudha. Nuti hundumti keenya qulqullummaan keenya akka moofaa abaarsaa ta'ee ture. Isaayyaas 64 irratti yoo dubbifanne qulqullummaan keenya badee ture. Moofaa abaarsaa kan jedhamu maa'in moofaa cubbuu. Keessumatti waa'ee moofaa abaarsaa hin beekna. Iyyaasuu garbichi Waaqayyoo qulqullaa keessi isaa qulqullaa kan ture. Jireenyi isaa qulqullaa kan ture. Garuu seexanni huccuu abaarsaa huccuu moofaa bututaa fuutee yeroo isheen itti uwwifte keessi mucaa koo keessi garbicha koo maa'in jedhe qulqulluudha jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'as seexanni kana nutti uwwisuudhaaf hundumti keenya moofaa abaarsaa nutti uwwisuudhaaf guyyaadhaa guyyaatti yaalii godha. Nuti hundumti keenya cubbuu hin qabnu yoo ofii jenne immoo ofii keenya gowwomsine hundumti keenya yakkineerra. Garuu ayyaana haraara nuuf barbaachisa nuun jedha sagaleen Waaqayyoo. Yohaannis 1 boqonnaa 1 lakkoofsa 8 haga 10 isin dubbifadhaa. Nuti hundumti keenya haraaraaf ayyaana Waaqayyoo isa nama qulqulleessu sana yoo kadhanne malee banneerra. Keessi keenya onneen keenya cubbuudhaan kan guutameedha. Yaanni keenya cubbuudhaan kan guutameedha. Nabiyyichi garbichi Waaqayyoo Ermiyaas akkuma dubbatu boqonnaa 17 lakkoofsa 9 irratti akkana jedha. Garaan namaa waan hundumaa irraa jal'aadha jedha. Namnis isa qajeelchuu hin danda'u. Egaa eenyutu isa beekuu danda'are? Garaa namaasa jal'aa garaa namaasa xuraa'aa kana eenyutu beekuu danda'are? Eenyutu qajeelchuu danda'are kan jedhu sagaleen Waaqayyoo har'a nu gaafata. Kan qajeelchuu danda'u kan fayyisuu danda'u abbaan qorichaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara isaa dhufnu cubbuu keenyaaf haa gallu gara Waaqayyootti deebinu fuula keenyaaf yaada keenya gara isaatti deebinu Waaqayyoo Waaqni seenaa jijjiiru anaaf isiniif guyyaadhaa guyyaatti nu bira jira waan ta'eef. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo keessumatti kanaaf maal gochuu qabna kan jedhus gaaffii yeroo kaafnu deebiinsaa sagalee Waaqayyoo keessa jira. Cubbuu isaa hammaatee iji isaa bishaatee ija isa bishaate kanaaf maal gochuu qabna kan jedhu ammas Waaqayyoo deebiidha. Deebiin isaas ergaa sagalee Waaqayyoo keessatti argama. Maal gochuu qabna? Qabxii tokkoffaan Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 18 yeroo dubbifannutti
amantoonni cubbuu irraa keessumatti deebi'anii hagii galuu akka qaban cubbuun keessan jedha garbichi Waaqayyo. Cubbuun keessan yoo isin diinesse, yoo isin xureesse, yoo nama xurii isin godhe iyyuu ayyaana Waaqayyoof araara Waaqayyootiin maal hin taatu? Adiin taatu, hin addaattu. Akka baradoonni addaattu nuun jedha. Akka jirbiin addaattu nuun jedha. Sagaleen Waaqayyoo kanaaf qoricha kanaaf waan ta'eef jechuudhaan. Cubbuudhaaf qorichi sagalee Waaqayyoo, ergaa Waaqayyo nuuf kennedha. Kanaaf Daawit illee cubbuu kana keessatti yeroo kufaa ture. Faarsaa Daawit 33:1-3 yoo dubbifannee ilaalle, Daawit abboommii kurnaffaa keessaa isa torbaffaa jisse yookiin isa torbaffaa irra daddarbuudhaan hin ejje jedhaan. Waaqayyo hin ejjin jedheeti harka isaatiin kan inni barreessee kaa'e. Garuu Daawit hin ejje. Ejje Daawit kanaaf moo maal barbaachisa? Qoricha barbaada ture Daawit. Akka cubbuu hojjete, akka seebare, akka abboommii Waaqayyoo isaa torbaffaa kana jisse waan bareef gara Waaqayyootti deebi'e. Garaa isaa guutuudhaan, yaada isaa guutuudhaan, jireenya isaa guutuudhaan gara Waaqayyootti deebi'uudhaan Waaqayyo biraa dhiifamsa gaafate jedha sagaleen Waaqayyoo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hundi akkasii nu barbaachisaa. Jireenya akkasii nu barbaachisaa. Daawit abboommii kurnan keessaa isa arfaffaa irraa adarbu iyyuu malee, isa ajissu iyyuu malee, isa eeguu dhabu iyyuu malee Waaqayyoon hin barbaaddate jedha. Daawit keessumatti macaafa faarfannaa kana keessatti yeroo inni nutti dubbatu akkana jedha. Namni irra daddarbasaa isaaf dhiifame, cubbuun isaas deebi'ee akka hin argamneef godhu haa gammadu jedha. Namni Waaqayyoo yakke tokkollee irratti hin lakkoofne, yaada isaa keessas haxxummaan hin jiru jedha. Haa gammadu jedha. Yeroon cubbuu koo himachuu dhiise guyyaa guyyaattu adda kootiif namummaan koo gadi dhumaa deema jedha. Guyyaa guyyaatti adda kootiif namummaa kootiin gadi dhumaan deema. Keessumatti cubbuun alerjikii yookiis akka kaanseriiti jechuudhaan keessa namaa fixaa deema. Nama dadhabsiisaa deema. Daawit illee keessi koo na dadhabaa deema. Keessi koo na dhumataa deema. Gadi bu'aan deema. Jireenya amantii kootitti gadi bu'aan deema. Yoon maaliin goone jedhe. Yoon cubbuu kootiif haagiin galle ta'e. Yoon cubbuu kootiif dhiifaman gaafadhu ta'e. Maalan ta'aa jira jedhe. Gad deemaan jira jedha. Gadi guddachaan jira jedha. Daawit keessumatti hagam cubbuu isaatiif hagii galee dhiifamsa argatu malee yakka guddaatu itti akka dhagaamee gara Waaqayyootti deebi'ee Waaqayyoon akka inni barbaaddatu hin dubbata jechuudha. Yeroo Daawit hagii galu cubbuu isaatiifis gaddee gara Waaqayyootti yeroo inni deebi'u cubbuun isaa yeroodhuma sana jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guyyaatti hin kennu Waaqayyo cubbuu keenyaaf. Cubbuu koof cubbuu keessanitti guyyaan kennu. Guyyaan dhiifamsaa Waaqayyoo immediately daqiiqaa maayikiroo sekendii keessatti gara jireenya keenyaa dhufa jechuudha. Nutu guyyaa kenna wal dhabnee, wal irratti mufannee, wal arrabsinee, wal jibbinee, wal rukunnee, wal ammeessinee hagii galuudhaaf guyyaatti laanna. Gara Waaqayyootti deebi'uudhaaf guyyaatti laanna. Waliif dhiifama kennuudhaaf waliif dhiisuudhaaf guyyaatti laanna. Sagaleen Waaqayyoo keessatti guyyaan fayyinaa kan inni jedheef irraanfachuu hin qabnu. Amma kan inni jedheef daqiiqaa kana keessa kan inni jedheef kana irraanfachuu kana dagachuu hin qabnu. Waaqayyo Waaqni dhiifamsa dafee ariifata jechuudha. Faarsaa Daawit 32:5 dubbifadhaa. Waaqayyo honnee cubbamaa fi keessumatti Waaqayyo honnee cubbamaaf jireenya gadi of deebiseef fuulli Waaqayyoo barbaaddachuun hagam barbaachisaa akka ta'e nutti dubbata. Dhiifamsi Waaqayyoo hagam guddaa akka ta'e sagaleen Waaqayyoo kara garbicha Waaqayyoo Faarsaa Daawit 3:8-12 sin dubbifadhaa. Dhiifamsi Waaqayyoo guddaadha jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus waamicha jaalalaa jireenya keenyaaf yeroo inni dhiyeessu, isin kottaacu, isin cubbamtoon, isin dadhabdoon, isin yakki keessan kan isinitti baay'ate gara koo kottaa nuun jedha. Gara dhumaatti keessumatti gara Yesuus dhufuun fuula Waaqayyoo barbaaddachuun anaaf isinirra jira. Nus har'a
Abboommi Waaqayyoo keessaa isa kamiin cabsinee jirra? Isa kamiin diigaa jirra? Isa kamiin dhiisaa jirra? Maatiyos boqonnaa 6:12 yoo dubbifannee ilaalle waa'ee kadhannaa abbaa keenyaa keessatti nus kan nu yakkaniif akkuma dhiifnu yakka keenya nuuf dhiisi kan jedhu sana namoonni baay'een ergattii kana hin kadhatanii. Maaliif? Nullee dhiifama utuu hin godhin, utuu waliif hin dhiisin, walii keenyaaf utuu hin dhiisin of sobaa jirra, Waaqa sobaa jirra waanta ta'eef jechuudha. Kanaaf har'aa sagaleen Waaqayyoo cubbuun keessan hundumtuu isiniif hafeera. Waan hundumtuu iji cubbuus diimatee bishaatee irra darbeera, irra darbaa jira. Maaltu ta'aaf jira jedhanii jennee of gaafachuun nurra jira. Amma yeroon keenya inni yeroo maalirra jirra jennee of gaafachuun nurra jira. Waa'ee seenaa paasterii tokko isinitti himeen gara xumuraatti fida. Paasteriin kun keessumatti seenaa baay'ee garaa nama rukutuudha. Paasteriin kun ganama hojiidhaaf makiinaa isaa keessa seenee Waaqa isaa kadhatee gara hojii isaatiitti utuu deemaa jiru jaarsi umuriidhaan baay'ee deeme tokko miillaan deema ture, qansadhee tirata ture karaarra. Paasteriin kun jaarsa kana karaarratti arge. Erga bira darbee booda jaarsa kana dhaqee makiinaa isaa akka inni seenuuf akka inni si geggeessuun barbaada, mana keetiin si ga'uun barbaada jedhee isa geggeessuudhaaf makiinaa isaa gara duubaatti deeffate jedhaan. Gara duubaatti yeroo makiinaa isaa deeffate nama kana dhaqee bira dhaabee dhaqee balbala makiinaa isaa irraa bu'ee balbala banee fi seeni sin geggeessaa yaa nama nattiin jedhe. Haa ta'u jedhee jaarsi kunis makiinaa paasterii yookiis luba kanaa keessa hin seene jedhaan. Utuma deemaa jiranii jaarsi kun gaaffii tokko paasterii yookiis luba waldaa kana gaaffii tokko gaafata jedhaan. Gaaffiin inni gaafatu paaster makiinaa isaa keessa utuma deemaa jiranii gaaffii kana hin gaafate. Hin beektaa eda galgalaa iddoo halkan walakkaa mana samiitti waan ta'e jedhee gaaffii kana gaafate. Paasteriin kun baay'ee dinqisiifate. Maal jechuu isaati jaarsi kun jedhee. Kun guddisee baay'ee waan malalchiifateef makiinaa isaa gara daarii xiggiitti fidee hin dhaabe jedhaan paarkii godhee jaarsa kana gaafachuutti ta'e. Nama nagaa qabdaa jedhe. Attamitti waa'ee mana samii edal kana waan inni achitti ta'e maaltu achitti akka inni raawwate attamitti beekuu dandeesse? Nagaa qabda moo maal haasa'aa jirta jedhe. Gaaffii kana dhuguma nama gaafachiisa. Maaliif namni tokko utuu qaamaan luba kanaa wajjin taa'ee jiru waa'ee mana samii dubbachuun baay'ee itti ulfaataadha ta'a waanta ta'eef. Samaa irratti jedhe paasteriin kun gaafate maaltu ta'e jedhe. Jaarsi kunis edaa halkanii Waaqayyoo mana samiitti dhala namaatti aaree ture. Dhala namaatti baay'ee guddisee aaree ture. Maaliif cubbuun dhala namaa balleessuudhaaf cubbuun inni iji isaa bishaate kun dhala namaa fixuudhaaf lafarraa dugugee fixuudhaaf waan ta'eef jedhe. Ergamootattis Waaqni Abbaa ajaja dabarse jedhe. Malakata afuufaa. Malakatni isin afuuftan ergamoonni hundumtuu kallattii hundumaatiin malakatan akkana afuufaa kan jedhu ergaa dabarse jedhe. Yeroon kun yeroo Yesuus miilla Abbaa jalatti kufee imimmaan isaa dhangalaaseedha jedheen. Maaliif? Waaqayyo waan hundumtuu xumurameera, dhumateera kan jedhu labsiin akka darbuuf, akka ba'uuf samiirraa akka gadhiifamuuf ture. Garuu Yesuus irra deebi'ee miilla Abbaa jalatti kufee sabni Yesuus dhugaa isaa qulqullaa dhangalaase dhiiga isaa Yesuus dhangalaasee fi isa sabni inni dhiphatee fi sabni inni gindillaa yookiis muka jiidhaa sana baatee fi fannoo irratti sabni inni fannifameef suni ammas deebi'anii agii galuurraa kan dhaban cubbuu isaaniitiin badaa jiru wanta ta'eef kana booda
Yesuus ammas boo'ee abbaasaa wayi tokko gaafataa ture jedhama. Duuti Yesuus fayyina dhala namaatiif akka fidu ture. Akka hojii yookiis Waaqayyo hojii isaa akka hojjetu. Garuu Waaqayyos madaa ilma isaa ilaaluutti ka'e jedhaan. Isanni fannoo irratti dhiphate irra deebi'ee ilaaluutti ka'e. Eega Yesuus deebi'ee miilla Yesuus miilla abbaa jalatti kufeedhi jedha. Kana booda dhiphinni inni dhala namaatiif dhiphate hundumtuu fuula abbaa dura dhaabbate jedhaan. Kana booda isa dhumaa chaansii isa dhumaa yookiis hireen dhumaa siifan kenna jedha. Carraa isa dhumaa siifan kenna ammas yaa ilma koo. Kana irratti jedheen Yesuus abbaa galateeffatee jedhaan. Ajaja maleekotaattiin akka afuufamuuf maleekotni kenname kun Yesuus irra deebi'ee isaan abboomee jedhaan. Irra deebi'ee isaan abboome. Maal kan jedhuun isaan abboomaa jira ammoo Yesuus. Malakata kana hin qusatinaa jedheen. Xiqqeessitanii hin afuufinaa jedhe. Ergaa malakata kanaa ergaa kan ittiin afuuftanii namoota dammaqsitan kanaa hin qusatinaa guddisaatii dhaggeessisaa jedhe. Dubbatee jedha. Yerichi gaheera jedhaa jedha. Yesuus yeroo dhiyoo keessatti deebi'ee dhufuuf jedhaatii labsaa afuufaa jedhee akka ilmi irra deebi'ee Yesuus dhufaa jiraatii amma hin qusatinaa sagalee keessan jedhee kaa'e jedhaan. Paasteriin kun imimmaan ija isaa keessaa hin bu'e ture. Ammas jaarsa kanaan gaafatee akkamittiin kana hundumaa beekuu dandeessee jedhe. Jaarsi kunis akkana jedhe deebiseefi. An malakata kan sana keessa maleekota sana keessaa isa tokkon ture jedhan. Ergamoota maleekonni akka nuti guddifnee afuufnuuf kan nutti kenname keessaa isa tokkon ture. Gara biyya lafaa sana kanatti kan ergameedha jedhan. Itti fufeesii paasteriidhaan akkana jedhe. Yaabooti miidiyaanii fi garaagaraatiin karaa daandii garaagaraatiin ergaa Yesuus deebi'ee dhufuuf jiru ergaa cubbuusa ija godhatee iji isaa bishaatee ga'e kana balleessuudhaaf jiru Yesuus cubbuu kana balleessuudhaaf dhufaa jira jedhaati labsaa sagalee keessan hin qusatinaa Yesuus balbala irra ga'eera kan jedhu paasterii kanatti dubbate. Yesuus dhugaa jette jedhe. Wanti ilaalaa jirru, wanti ija keenyaan argaa jirru, wanti gurra keenyaan dhagaa jirru hundumtuu Yesuus ergaa isa dhumaa akka nuti dabarsinuuf, ergaa isa dhumaa bakkaan akka geenyuuf Yesuus ergaa kana nutti kenneera. Kanaaf ergaa kana isinis dabarsaa. Waliin gaa sheerii godhaa yuutuubiidhaan, feesbuukiidhaan waan qabdaniin tajaajila qabdaniin sheerii gochuudhaan dhala namaa biraan ergaa kana gaa. Yesuus deebi'ee dhufuuf jira. Yesuus ka'eera. Abbaan already dhumateera jedhee awaajee yookiis labsee ture. Yesuus dhufaa jiraatii ergaa kana waliin gaa kan jedhudha. Nusarra cubbuutti luba baanee cubbuu isa godhatee nama balleessaa jiru kanarraa luba baanee keessumatti ergaa Yesuus isa balbalarra jiru isa nu bira ga'e waan hundumtuu isa raawwatamee bakka ga'e kana labsinee bakkaan geenyee sheerii dhala namaatiif goonee namooti kana bira ga'anii akka hirmaataniif ayyaana kana ergaa kana akka dhaga'aniif gargaarree mana samiitiif hoolota Waaqayyoo qopheessuu akka dandeenyuuf Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Cubbuu adda adda keenyaattis Waaqayyo dhiifamsa nuuf haa godhu. Gara hagii galuutti aariifannu, gara cubbuu keenyaaf boo'utti aariifannu, gara Waaqayyootti deebi'uudhaaf aariifannu. Yoo gana goone fayyinni koof fayyinni keessan dhiyoodha. Waan na dhageessaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa sagantaa kana kadhannaa goone raawwannaa haa kadhannu. Yaa qulqulluu qulqullootaa
waaqa dur turte ammas jirtu bara baraanis waaqa dabartee jiraattu abbaa bara baraa yeroo kanaaf sa'aatii kana ergaa nutti dubbatteef ergaa nu barsiifteef sagalee nu barsiifteef yaa waaqayyo cubbuun keenya agam yoo diimateeyyuu yaa waaqayyo cubbuu keenyatti luba nu baasuudhaaf dhufteetta ammas cubbuun kun nu fudhatee akka hin banneef agii galuudhaan gara keetti deebi'uudhaan akka daawit jireenya jijjiiramaa fuula kee duratti qabaachuudhaan guyyaadhaa guyyaatti ayyaana kee jala boqochuu akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Yaa waaqayyo ergaa kana yaa waaqayyo kan dhaga'u hundumtuu lubbuu dhaga'iniif lubbuu yaa waaqayyo fayyina barbaadduuf hundumaaf ergaa kana dabarsinee yaa waaqayyo fayyina bara baraa sanaaf qophaa'uu akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Maaloo yaa waaqayyo furtuu dhugaa yaa waaqayyo kana hordofan hundumtuu gargaarsa kee waaqarraa isaanii wajjin akka ta'u dhibee isaaniitti yaa waaqayyo fayyinni isaaniif akka ta'u gaaffii isaaniitiif deebiinsi biraa akka ta'uuf kan dhukkubsatte yoo jiraatte yaa waaqayyo lubbuun si hordofaa jirtu kun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyinni isaaniif akka ta'u dhibboo kan itti ta'e haalli jireenyaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gargaarsa si biraa akka ta'uufiif jaalala kee haa ta'u nu gargaari nu waliin jiraadhu dhuma keenya immoo nu bareechite biyya samii nuuf godhi yaa waaqayyo kana hundumaa si kadhannaa nuuf kadhatame maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos irraa ameen.